qottee haalbeetti nuuf qaltu baasteedhaan abbaa manaa isheetu ta'ee jiru otoo wajjin jiraachaa jirtu daa'ima walirraa godhatanii otoo jiraachaa jiraniiti lakki inni abbaa manaa koo miti obboleessa kooti daa'ima kana nama biraarraa godhadhee nama sana wajjin waliikee obboleessa kootti galee obboleessa koo wajjin jiraachaa jira inni algaarra bula ani immoo lafan bula mana obboleessa koo jiraachaa jira obboleessi koo kun immoo siin jaallatee si wajjin jiraachuu barbaade jetteetu abbaa manaa ishee wajjiniitiin dubartiin otoo abbaa manaa ishee ta'ee jiru abbaa manaa ishee wajjin dubartii biraa janajjansiisaa jirti jechuudha. Wanta akkasiis ni jira. Yoo ati qalbii qabaatte namni qalbii qabaates taa'ima si eeggata. Yoo ati kaayyoo qabaatte namni kaayyoo qabu akkuma keenya jira. Dubartiin kun utuu ani bira jiru utuu haadha manaa isaa ta'ee jiru utuu daa'imni irraa godhatee jiru yeroo haqa namaa nyaatu yeroo dubartii akkasitti goyyoomsu kana duubni koo maali ani hoo maali? Jechuun eessa dhaqe wanta akkasiis ni jira. Viidiyoo kana dhaggeeffachuu walitti deebina maaltu ta'e maaltu uumame jechuun keessan nu walitti gadhuman. Obsa dhabaan jira maal akka ta'e hin beeku. Obsa koo dhabaan jira. Tarii yoo naaree waa tokko keessa of godhee waddeenyoota koo suuraa koo gaggaafadhuuti. Reeffi koo duwwaan akka biyya naa galu naa godhi ishee. Reeffa koo duwwaa akka biyya naa galu haati koo akkana awwaallattu. Waggaa torban adii booddee naa argachuu hin dandeenye. Obsa baay'een fixadhee jetta. Maal akka ta'e hin beeku. Abdiin kutachiiseera dhugaa dubbachuu fi rikoordii koo seetu maanaa dhaggeeffadhu ishee. Ani murtoo tokko duwwaadhaa kana deema. Ani obbeekaan jiru ishee haa tokko. Obbeekaan jiru. Reeffa koo duwwaa akka biyya naa galu sagalee naa ta'e rikoordii koo ishee xumuraati bakka. Bakkeettanitti nagaan isiniif haa ta'u faamilii kee beekumsaalee jirtu nagaa keessanii arra saaluma argitan kanaan deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoo har'aa kunillee hedduu keessanii barumsa akka ta'u abdiin qaba. Baay'een keessan maaf akkas ta'atii maaf itti kennitee maaf akkana gootii jettanii icciitii baay'ee gola keessan keessaa qabdu jechuudha. Waan akkasii barumsa qabu kana irraa of eeggachuuf jecha itti gortanii qalbiidhaan dhaggeeffatan. Otoo ana ta'ee yoo gola koo keessa maaltu jira mana koo keessa maaltu jira nama akkamiitus jireenya koo keessa jira jettanii yoo qalbii qabaattan Viidiyoo kana gad xumuraatti dhaggeeffadha. Maaltu ta'e seetan obboleettiin kun kan isheen jiraattu biyya Dubaayii keessadha. Erga biyyaa baatee waggaa 7 fixee jirti. Armeen koo erga na argitee waggaa 7 fixee jirti jetti. Afaanuma isheerraa ni dhageessu. Birrii waggaa 4 namichi bareedaan miidhagaan kun irraatii qullucci mullucci godhee nyaatee jira. Otoo abbaa manaa qabu, otoo haadha manaa qabu, otoo daa'ima qabu. Haadha manaa fi ofiisaatiin ta'ee obboleettii kana guyyoomsuudhaan haadha manaa isaa immoo inni obboleessa kooti malee abbaa manaa koo miti jedhee shugguxii morma kootti qabeetu na doorsisaa jetti haati manaa isaa kun jechuudha. Erga dubbiin gadi ba'e. Dubbiin kun garamitti deema? Haati manaa sun yeroo inni manaa boollee akkamittiin na duuba dubartii biraa jana jettee dubbii kanatti yaaddeetti moo isheenis isa wajjin taateetu birrii waggaa 4 kana nyaatte moo eenyutti murteessitu? Mee viidiyoo kana gad xumuraatti dhaggeeffadhaa. Of eeggannoof yoo ta'e barumsaaf yoo ta'e galaa qocaan keessi allaattiin hin nyaattu jedhan biyya keessan keessatti gaafa galtan yoo ati kaayyoo qabaatte namni kaayyoo qabu bakkuma isaa taa'ee si eega. Yoo ati qalbii qabaatte namni qalbii qabu akkuma keessan bakka isaa taa'ee si eegaa jechuudha. Namni kun ani nama waaqayyooti ani raajiidha. Namoonni baay'een iyyuu obboleessa koo kana fayyinaaf isa barbaadu jetti haati manaasaa jechuudha. Fayyinaaf isa barbaadu kan nama fayyisu waaqaa samii fi lafa uume tokkicha. Ijoolleen keenya baay'een keessan ani wangeelaawwiidha, ani raajiidha, ani fayyisaadha, ani maaliidha warra jedhan kana jala caammaa isaaniif kobbortaa isaanii baattanii jala deemuuti jaallattu jechuudha. Yeroo tokko nama marartan iyyuu garuu immoo kan hin dhageenye kan gurraan qabne kan hin beekne kan waan akkasii tasumaa dhaga'e hin beekne akka hin nyaatamneedha. Please viidiyoo kana haga xumuraatti dhaggeeffachuudhaan irraa baradhaa wal qusadhaa. Dogoggora kaleessaa irraatii baradhaa. Hedduun keessa waan akkasii akka mana keessan keessaa gola keessan keessaatii qabdanii guutummaa guutuutti beekaman. Har'a qoostee viidiyoo kana bira yoo dabaarte borummoo sumatu deebi'ee bu'aa jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa. Obboleettii kana jalqaba haga dhumaatti maal takka mudate nama kana wajjin akkamittiin akka wal baarte akkamittiinis immoo akka maallaqa haga kanaa isheerraa nyaate afaanuma isheerraa dhageessu isheen akka dubbattutti waliin beeknuu qaama waliin beeknuu kan wal barree karaa sooshaal miidiyaa kanaa karaa feesbuukiidhaanii erga barbarree booda haadha manaa isaa wajjiniitiin otoo wajjiniin jiraachaa jiraniiti kunoo isheen obboleettii kun isheen algarra bultii ani immoo lafan bulaa daa'ima kana nama biraarraa godhattee dhuftee nama sana wajjin immoo waliiktee jirti na bira jirti ani isiin alatti lafa dubartiin geessayyuu gabaa dubartiin dhaabbatteeyyuu dhaabbadhee hin beeku dhugaa wangeelaati ani raajiidha ani nama waaqayyooti ani nama waan jaallatee filate jechuudhaan na guyyoomsee dhamaatii koo waggaa 4 mul'icci godhee qormotti godhee nyaate bakkee keessatti nagatee jechuutti jirti afaanuma shiraadha. Saudi Arabiyaan jira. Saudi Arabiyaa
amma kana naannoo gara waggaa torba fixuuf maskanam dhufuudha natti fakkaata. Amma kana hojjedhe isaan achitti maatii koo gargaaraa turen bakka beekta egaa waan hundaa godhaaf hin ture obboleeyyan koo gargaaraan ture. Mucaa kana faana gaafa wal barru mucaan kuni wangeela qabatee natti dhufe. Wangeela isa qabatee dhufe ani jireenya koo keessatti nan tajaajila nan faarfadha malee takka hiji koo dhalaan argine jechuun waadaa wangeelaa waadaa waaqaaf lafarratti foon koo gubee waaqarratti lubbuu koo gub ani takka hiji koo dhalaan argine jechuun akkasittiin na goyyomse. Dhalli namaa tokko immoo hin goyyomsa masii galee maaliif immoo sitti fakkaata namni wangeelatti amanu musliimoonnis namni quraanatti amanu hundumtiyyuu maaliif ajaja isaatiin deemna waan ta'eef hundumtuu kana beeka akkaataa amantii gadiitti jechuudha. Inna kana utayootu jiru ata wedeen erga waadaa wangeelaati jedheeni bakka sana booda haadha manaaf abbaa manaa isaanii daa'ima wajjin qabu. Ani kana hundaan beeku. Isheen haadha manaa sa'i obboleessa kootii jette abbaa manaa walii keetanii abbaa obboleessa koo biran ta'a jette. Inni immoo obboleettii kootii abbaa manaa wajjin waliitte utuu barattu fayyaa barumsa see addaan kutteetu abbaa manaa wajjin waliitte abbaa manaa see dugda ishee duuba ijoollee lama qaba. Sana booda chumaanii itteetu ammana bira teessi jedhee galgala ganamas akka maaliitti afaan tokko haasa'u afaan tokko dubbatu isheen guyyaa guutuu naa wajjin haasaa oolti. Innis akkuma kana bakka yeroo anaanni galgala sobanii isheen lafa rafti daa'ima ishee wajjin inni sireerra rafa. Obboleettiin koo lafa rafti jedha isheenis obboleessa koo jetti. Akka kanatti na goyyomsanii miindaa waggaa 4 maal jedhee sitti himu waggaa 4 guutuu gola haadha ormaa keessatti gubadhee qaamaan hin beeku haadha koo qaamaan hin beeku. Dura karaa FB natti dhufe chumaanii obbolaa kee na barsiisi jedhee soddaa koollee waamee Finfinneetti obbolaa koollee waamee obbolaan koollee qaamaan beeku ani illee asin jira hin beeku. Akkasittiin na galaafatee maal jedhee sitti maaloo sitti dubbachuus hin dandeenye. Akkasitti jireenya koo na gubee kanan ta'e haadha koo galgalli koo kanan ta'e akkasittan biyya ormaatti sammuu koo dhabaa haadha koo obbolaan koo beeku soddaan koo beeku bakka Finfinneetti waamee wal baranii maal jedhanii maali innoo yoo na dhalaa meeqadhaa kan posti godhu yoo na dhalaa meeqadha isheen jirtu kun egaa isheen haadha manaasaa kun jechuudha. Ragaa tokkoffaan iyyuu nan ba'aa fi yeroo sana shugguxii natti qabee morma kootti shugguxii qabeetu obboleettii kooti jedhii naa goyyomsi jedheetti isheen na goyyomsaa turte. Isheenis aboo qabdimee yeroo sana ammatuun isheeni abbaa manaa koorra maal qabda jetteeti kana hundaa ta'u nama sossobaa turte na goyyomsaa turte haadha koo. Waan tokko kana siin jechuu hin danda'u. Waaqayyo mimmaan koo ilaalu sariifi waaqa gaditti immoo erganii kana hundaa foormeeshinii jedhagee waaqa gaditti immoo furmaata naa laatta jedhee yaada. Kanan ta'e qabee kana laali ilmoo dhiiraa laali ilmoo namaa laali olaadha ormaadda. Abbaan manaa kee tamitti dudduma kee duuba yoo kamitti bilbila qaqqabame bilbilli isaa bilbila keeti bilbilli koo bilbila isaati. Abbaa manaa fi haadha manaa erga ta'anii jechuudha. Garuu amma sa'aatii meeqanaa wajjin haasa'u dhugaa Yesuus Kiristoos nyaatuma nyaatan illee viidiyoodhaan lafa kaa'aniitu natti argisiisu. Dhugaa waaqayyooti kun akkasittiinitu na goyyomsaa turte. Akkanattiin obboleessi koo baqqaa jettee dhalaa wallaggaa barbaadee biyya keenya hin fuudhu jedhee didee hin faarfatas hin lallabasii irraa jesii yeroo nachi antoota uummattoonni xinnoo see gadi ba'eeti hundumtuu raajummaadhaaf barbaadu kennaa fayyisuu qabaa. Dhugaa Yesuus harraba waxatu kan manaan jette. Innis mana waaqayyoo keessatti guddadhe yeroo baradhus ta'e yeroo maalis ta'e nama mana waaqayyoo keessatti guddateedha naan jedheetu akkasittiin abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii na goyyomsanii alana erga waan hunda isaa xumurtee has dhufte immoo deebiteetu shugguxii narra dhaabee sin ajjeesa naan jedhee isheedhaaf jedhee guyyaa meeqan tumamaa ture naan jette. Utuu yeroo sana yookaan yeroo inni mana hin jirrellee amma kana wajjin teessee yeroo inni mana hin jirrellee waanuma tokko namma tooseen bukkee qabdee waa tokko jetteeti ani kana hundaa antoon jedhu. Garuu namni duroo hin miidhamaa namni akka kootti miidhama hin jiru. Maaliif abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii yeroo akkatti si goyyomsan
maaltu sitti dhaga'ama? Mee bakka koo bu'iiti mee xinnoo see yaadime baay'ee ijoolleen hundumtuu baay'ee naaf gaddanii dhugaa waaqaatiif inni na beekus inni na beeknes na duukaa mimmaasaa cobsaa dhugaa waaqayyooti haadha koo. Kun egaa akkuma dhageessanii lifaati ishee dadhabbii ishee wanta gola namaa keessa biyya namaa keessa jiru hedduun keessaa nuuni beektu wanti ibsarraa kana sana dheessinitti himuu hin danda'u. Akka kanatti dibbinni gixxee millim cillimmi godheetu jalaa nyaatee jira. Namichi immoo bareeda waan ajaa'iba. Yeroo baay'ee namoonni akkasitti shikki jedhanii mataa hamma miila haga mataatti shikki jedhanii deeman kuni namoota akkasitti otuma safara isaanii dhaabbachuu baataniin jedhan yeroo baay'ee maaliif mudannoon akka kanaa wanti akka kanaa kan raawwatamu namoota akkasii cinaattidha. Haqa namaatiin, dafqa namaatiin, saantiba namaatiin, saantiba miskiinotaatiin akkasitti shirriqi jedhanii deemaa oolu waan ta'eef ijoolleen keenya biyya namaa jirtan biyyaa kan baanii fi as teenyee dhiira gabbaruuf, dhiira bituudhaaf, dhiiratti jireenya godhuuf, dhiiratti nama kaayyoo hin qabne. Nama kaayyoo isaa hin beekne, nama biyya isaa maatii isaa hin kabajne, nama fira isaa hin kabajne, nama maaliif akka jiraatu hin beekne, nama maaliif akka jaallatu hin beekne, nama hiikaa jaalalaa hin beekne wajjiniitiin bilis yeroo keessaniin gubeena of eeggannoo godha.